Ijoollee keenya biyya Dubaayin keessa jirtan viidiyoo kana adaraa keessan amma dhumaatti dhaggeeffadhaa sin fayyada. Borootu rakkoon tokko sinirraan ga'ina har'a sin fayyada siniin jedha otoo hin nyaatamini. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka sin jirtanitti siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkami nagaa keessanii? Ani nagaa kootii obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii. Viidiyoo kana gubbaarratti waan addaa tokkoof waan ajaa'ibaa tokkoon siniif qabadhee dhufe. Egaa laayik sheer godhaa koottaa ola seenaan siniin jedha. Viidiyoo tokko yeroo dhaggeeffattan laayikiidhuma tokko laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira akka ga'u godha. Sababii isaa ijoollee baay'ee bira gaafa ga'e ijoollee baay'een kun akka isaan hin nyaatamne godhachaadha. Na dhaggeeffadhaa ijoolleen Dubaayin keessa jirtan jechaadha. Keessattuu warri paaspoortii hin qabne yookiin qaamarree paaspoortii illee kan hin qabne jechaadha. Wanni kun maal ta'e seetan ijoolleen keenya baay'ee isaanii tiiktookii gubbaarratti maqaa banatanii warrataniiti waan ta'e of duuba kaanii warrataniiti tiiktookii irratti natu paaspoortii sinii baasaa karaa kiyyaan baafadhaa diinaarra 300 diinaarra meeqa kaffaltee si baasaa siniin jedhu. Yaa obboloota keenya dhaggeeffadhaa. Kan gaala kan eegu kan ro'oota kan eegu bira achuma ta'ee warratee birrii sirraa nyaachuudhaaf hojiin tuffadhaan hojii haa hojjetamu hojii kamiyyuu hojjechuudhaaf hin tuffachuu osoo hin taane hojiin isaanii hachi innumti paaspoortii fi qaamaa sinii baasisuu dhaquun dhugumattanii amantanii birrii keessan itti kennitu sin adaraa keessan hin kenninaan siniin jedha sin sobu qooda kana hiriirtanii too isaa wajjin hin dhaabattanii warra biiroo bira dhaqxanii too warri biiroo sinii baasuu danda'u kallattiidhaan paaspoortii baafattu taanaan kallattiidhaan hin baafattu jechaadha. Gara biyyaa ergattanii suura keessan ergattanii warrattanitti gara biyyaatti paaspoortii keessan eenyuusaa kan qabdan jechaadha. Kophiisaa kan qabdan akkasuma oduu gammachiisarree baga gammadanii siniin jedha. Amma ji'a tokkotti karoora haaraa itti baasee jira mootummaan biyyaa Dubaay jechaadha. Keessattuu ammaaf iyyama qabdu warri iqaamallee baafachuu dandeessu jechaadha. Siniif dhiifama godhee jira jechaadha. Yeroon ammaa yeroo dhiifamaati baafachuu dandeessu jechaadha. Akkasuma paaspoortiin keessan madaamii keessan bira kan jiru biratti gattanii kan baatanillee dirqama ishii sinii kennite jechaadha. Isas immoo inni karoorri irratti ba'ee jira dirqama ishii sinii kennite kanaaf isin shakkinaan siniin jedha. Ijoollee baay'een nutu sinii baasaa nutu sinii hojjisiifnadha. Hundi isaaniitu dhugaa dubbachuudhaaf sinirraa nyaatanii warratanii faayidaa isaaniitiif ijoollee baay'een gadi ba'anii hojiin hojjetanii barcuma gubbaarra ta'anii tachii an akkana sii godha an akkana sii godha siin jedhu dafqa keessirraa nyaatu obboleettitiyyaa. Dhaggeeffadhaa sin kaayyoodhaaf manaa baatan hojjettanii hojjijjiiruudhaaf manaa baatanii dargaggeessa fi shamarree bilxii qallabuudhaaf manaan baane haadhaaf abbaa keetii hiriyoota keetii warra biyyaa keetiitii godhee dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa akkasii siniin jedhaa paaspoortii kan baafachuu dandeessan gara biiroo dhaqxanii warrattanii hiriira galtanii galmooftanii warrattanii gara biyyaatti sinii erganii gara biyyaatti sinii baasu. Amma dhuguma rabbiiti diinaara mitiiree kan keessan moo maal jedhama birrii 3,000 baasu. Birrii 3,000 baasu ijoollee 1,000 baastanii bar 1,000 baafattanii birrii sinirraa nyaachuuf dafqa keessan liqimsuuf ilaal tooftaa sinitti baafattee jechaadha. Adaraa keessan hin baafatinaa sin immoo karaa ijoollee kanaa jechaadha. Dhaqaa biiroodhuma dhaqaatii biiroodhumatti achumatti waraqaa sin baafattu maqaa keessan sin baafattu isin rakkoon qabdaniyyuu bar fakkeenyaaf nan qabamaadha yoo jettan yoo qabamtanis immoo gara biyya keessanii galtu malee homaa wanti tokko wanti sin godhan hin jiru rakkoon tokko wanti sinirraan ga'an hin jiru wanti sin miidhan hin jiru. Biyya guddattee keessa jirtu jechaadha. Biyyoota kaanillee yoo ta'e hidhaa fa'aa hidhanii tuttursu malee Dubaayin keessatti homaa wanti sin miidhanillee hin jiru siniin jedha. Paaspoortii qabda yoo ta'e qaamaan qabda yoo ta'e sin gaafa galuu kaatan obboleettiin koo akkasittiin galte. Maal taatan obboloota koo dhugaa rabbiiti jechaadha bee eeggadda kan ishiin galte godanyaan kiyyaa qaamaan qabdu paaspoortiin qabdu garuu waraqaa baafattee warratteetu waraqaa san tikkeetta ishii kutattee tikkeetta ishiitiin galte. Biyya sanatti deebitu malee galte nagaadhaan jechaadha. Kanaaf isin sobuu isin sobanii isin irraa nyaatu obboloonni keenya ijoolleen tokko tokko jechaadha of eeggadhaan siniin jedha. Waanuma argitan dhugaa isinitti fakkaatee warrattee birrii keessan hin nyaatamina dargaggeessa quufaa sim jedhee ta'u akkuma arge taa'u akkuma arge haasa'u kana
itti maxxantanii too dhuguma namni kun kana naaf godha paaspoortii koo naa baasa iqaamas yoo ta'e isaantu isinii baasa in sobdoota kan isin kan sin barbaachisu biiroo bichaa ilaa biirootti isin geessite maqaa keessan biirootti geessite sinumaa biirootti isin geessite fakkeenyaaf kan biiroo dhaa kaffalan birrii 1,000 yoo ta'e 3,000 2,000 immoo ofii isaaniitiif hambifatu beektu kana. Dachaa meeqa si nyaatti jecha atis luka qabda harka qabda dhaqi gara biiroo bilbila qabda bilbila dhuuto dhaqi to baafadhu maaltu kana gana abaluunaa dhaqi jedhanii to birrii ofii nyaatamu ijoolleen keenya baay'een keessan jechaan. Akkasii isiniin jedha waan qarshii keessan nyaatamtaniif hin qabdanii ofii keessan hidhattanii baafattu hin barbaadu immoo akkasumatti hojjedhaa mana gaariin jira yoo jettan gadi baatanii too eenyu jechuu irratti jettanii hojii keessan yoo hojjettan gaafa galuu kaatan ofii keessaniif galbooftanii tikeetti keessan kutattanii galtu paaspoortii yoo dhabde qaamas yoo dhabde wanti sin cannaqullee hin jiru isiniin jedha. Akkasii isiniin jedha of eeggadhaa kaargoo isinii goona maal isinii goona ijoolleen ijoolleen tooftadhaan ijoollee irraa nyaachuudhaaf fiigu hundumti isaaniitu jecha waan akkanaa kanarraa of eeggadhaa keessa warri amanamummaadhaan hojjetu jiru kan immoo amanamummaadhaan hin hojjennes hin jiru hundumti isaaniitu in amanamu jettanii wajjiniin hin kaatina dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Kanaafuu of eeggadhaan isiniin jedha keessattuu immoo ijoollee shamarranii reefu gara biyya sanaa dhufanis yaa ta'u duras yaa ta'u waanuma tokko yoo namni tokko dubbate dhugaa itti fakkaata dhugaa itti fakkeessanii waarratanii lubbuu koo godhanii waarratanii ijoollee keenya goomsanii dafqa isaanii irraa nyaata obboleettiiti dafqa kee nyaatamin akkatti fiddutti fidda bara. Ahoo dandeesseetiin ifaata namaa dandeessee jettee hin tibeetii namaa dhiqxee waarrattee fidda akkasitti fataa jettee teessee finne isaan barcumarra taa'anii ganama ta'an galgala amma halkaniitti cirra taa'anii tiktok irraa iyyanii birrii keessi nyaatti hin kenninaan siniin jedha galmaa itoo gara biyya keetti galee gaafa galuu barbaadde paaspoortii soo baafachuu barbaadde akkuma siniin jedha dhaqaa mana eenyurraan dhuftan jechaadha. Ani irraan dhuftanis ta'e ani irraan hin dhufnes yoo ta'e hundumaatu isinii baasa jechaadha homaa cinqiin qabu. Inni akkasii isiniin jedha ammaaf dhiifama isinii godhee jira mootummaan biyya sanaa jechaadha iqaamaa keessan baafachuu dandeessu warra achi keessa jirtanii warri birrii qabdanii baafachuu dandeessu dhabdanis immoo homaa cinqiin qabu madaamii gaarii bira yoo jiraattan gadi jedhaate hojjetadha gaafa galuu kaatan. Galmaa ati galaan siniin jedhaa ciqiccikii namaan naqina ama paaspoortii baafattan iqaamaa immoo qabdan mee maal si fayyada silaan iqaamaa hin qabnes paaspoortii hin qabnes kunoo numa gala'oo maal si fayyada nagumaan birrii keessan nyaatamtu malee amma dhuguma 30,000 Itoophiyaatiin eenyutu baafata 30,000 baafamaa maal ijoollee akkatti ijoollee keenya nyaatu ijoolleen kun dhugaa rabbiiti numatu deebi'eetoo wal nyaata siniin jedhaa. Innaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa dhaamsa koo ijoollee Dubaayin keessa jirtanii biyyoota kaan immoo yoon dhagaye isiniifan hima akkasuma biyya hundumaa isiniifan hima siniin jedha laayik sheer godhaayi yeroo gaarii naaf qabaadhaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinu turtii gaarii chaawu baay.